deebina gara barumsa keenyaatti guyyaadhaa kana sagalee Waaqayyoo kan sin baritti dubbadhuudhaaf ji'a kana keessa ergoota qabadhee ba'e keessa Waaqayyo laphee korraa kan kaasnetti dubbachuu kanan jaalladhu hundi keessan akkasin na duukaa buutan kanan barbaadu mata duree akkas jedhu tokko sitti dubbadha guddina hafuuraaf dhama'uu waan jedhu sitti dubbadha waa'ee guddina hafuuraa irratti akkan dubbadhu waan ta'eedhaaf jiini kun laphee kootti guutee kan jiru sagalee Waaqayyoo keessaa ka'umsaaf kan nu ta'u Qorontoos duraa boqonnaa 3 tokko kaasee amma 3 akkas jedha maqaa isin dubbisa ani yaa obbolo tokko akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'anitti isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'anitti isinitti dubbachuu hin dandeenye ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera isinis nyaata jabaa nyaachuudhaaf hin geenye turtan ammuma iyyuu hin ga'iin jirtu isinoo amma iyyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti hinaafuuni folqolchuun erga isin gidduu jiraatee isin warra yaada foonii duukaa bu'an mitiire jedha tokkoof lamarran deebi'a ani yaa obbolo tokko akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'anitti isinitti hin dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'anitti isinitti dubbachuu hin dandeenye ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan ammuma iyyuu hin ga'iin jirtu jedha mata duree guyyaa har'aa guddina hafuuraaf dhama'uu waan isinitti dubbadha waa'ee guddina hafuuraa nuti warra Kiristoos Yesuusin fudhanne namummaa keenya isa foonii kanaa garas namummaa nu keessa jiru tokko namummaa har'aa bor guyyaadhaa gara guyyaatti ji'aa gara ji'aatti waggaadhaa gara waggaatti nu keessaa dabalaa deemu guddachaa deemu namummaa hafuuraa yookaan jireenya hafuuraa isa jennee waamnu nu keessa jira kutaa ammaa kana gaafa laltan Qorontoos duraa boqonnaan 3 yaada ijoo dubbii tokkodha kan inni kaasu keessumaa guutummaa isaa kana gaafa laltan waa'ee jireenya ergamaan Phaawulos waldaa biyya Qorontoos keessa jirtuudhaaf yaada guddaa tokko kaasedha Qorontoos duraa boqonnaan 3 lakkoofsa tokko kaasee amma 10tti gaafa dubbiftan yaada wal fakkaataa wal qabatee deemu argitu ani amma 10tti naasoo amma 3 bichaatti naaseen deebi'a guutummaa isaa garuu yoo dubbistan boqonnaa 3 waa argattu haasaan boqonnaa 3 keessatti haasofsiise immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti yaada wayiitu ka'e keessumaa Qorontoos duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 qabdanii gaafa dubbiftan 13 14 15 gaafa dubbiftan yaada addaa wayii tokkotu jira waldaan Qorontoos erga hundooftee ergaa jalqabaa ergamaan kun gaafa inni macaafa qulqulluu kanatti caafata barreeffamaa gaafa caafuu fi yaada isaanii gaafa laalu waldaan kun erga hundooftee kaatee jireenya shanitti deemaa jirtu jireenya guddinaa ture steep isheetti darbuu qabdu steep guddinaa ture waldaan kun waldaa taatee bu'uureffamte malee hin hundeeffamte malee guddina hafuuraa argamsiisuudhaaf daandii isheen qabatte karaa isheen qabatte karaa sirrii waan hin taaneedhaaf ergamaa Phaawulos karaa sirriitti deebisuudhaaf jedhee waldaa kanaaf caafata harkaa barreessee isaaniif dhaamsa dhaama waldaa kana keessa rakkinni jiru rakkina akkamiiti gaafa jettan rakkina yaada tokko irraa gara yaada biraatti ce'uu dadhabuuti rakkina akkamii qabu gaafa jettan yaa obbolo tokko jedhe ergamaa Phaawulos isin jedha ani gaafa waa'ee keessan dubbadhu gaafa isin barsiisu gaafa isin caafu gaafa isin gorsu akka Kiristoositti xobbee warra ta'anii yaada foonii duukaa warra bu'anii Kiristoositti mucoolii yookaan achi xobbee akka warra ta'etti isinitti dubbadhe malee akka namoota ga'oo ta'etti isinitti dubbachuu hin dandeenye jedhaan isin gaafa isinitti dubbadhu gaafa isinii barreessu gaafa isinitti raajii dubbadhu gaafa isinii kadhu jechuudha afaan biraatiin akka namoota yaada hafuuraa duukaa bu'anii otoo hin taane akka namoota yaada foonii duukaa bu'anii jedhanii Kiristoositti mucoolii reef xobbee nama ta'e xobbeelee akka mucoolii warra ta'an akkasitti naasa'e malee isin ammayyuu hin ga'iin jirtu garuu guddachuu qabu turtanii guddina waan hin agarsiifneedhaaf guddinni keessan ergaa nama ga'uu sagalee nama ga'aa ta'e sagalee nama jabaa ta'e dhaga'uu hin dandeenye anis immoo gedha ergaa nama ga'e sinitti naasa'an turre wanta sinitti haasa'aa ture akka nama reefu mucoolii ta'eettan ergaa mucaaf ta'u haasaa mucaaf ta'uun sinitti haasa'aa turedha sinitti haasa'aa tureyyuu malee ammas immoo deebi'ee waa'ee keessan gaafa laal ammumayyuu immoo hin ga'iidhaan jirtu kanaaf isin nyaata gabaaf hin geenne waan ta'eedhaaf aannan akka dhugdaniif siniif kenneera kennuu bichaa miti ammas irra deebi'ee siniif wanti kennu na barbaachisa yoo jiraate akkuma mucoolii reefiitti aannan dhugdu malee nyaata gabaadhaaf hin geenye jedhaan sabni kun maaliif mucummaa keessaa ba'uu dadhabe gaafa jettan yaadi isaanii yaada nama foonii duukaa bu'e akka yaada nama fooniiti malee akka nama yaada hafuuraa waan hin taaneedhaaf yaadi isaanii yaada ijoolleedha waan ta'eedhaaf yaada mucootii keessa jira waan ta'eedhaaf hin baane waan ta'eedha maalitti hin jedha ammayyuu isin ijoolleedha akka nama jabaat sinitti haasa'uu hin dandeenye jedha kan nama jabaat sinitti itti haasa'uun barbaada tuu barsiiseen jaallata tuu ga'aa ta'aniin jaallata
utuu jireenya ammaa keessaa ba'anii jireenya kan bira darbanii jaallata garuu sabni kun hin dandeenye ammayyuu amaluma kaleessaaf jireenya kaleessaa keessa waan jiraniidhaaf saba kana deebisee maal godha akka isaan keessaa ba'aniidhaaf yaada isaanii dammaqsuu barbaade. Yaadi keessan akka yaada nama fooniitiidhaan yaadi nama foonii immoo maal akka ta'e lakkoofsa 4 dubbata. Isin jedha akka nama yaada hafuuraatti jiraattu otoo hin ta'in akka yaada nama fooniitti waan jiraataniidhaaf isin walakkaatti wanta dhaga'amaa jiru qocolloof inaaffaadha jedhaan. Isin walakkaatti maal ta'a jedhaa dhaga'amaa jira argamaa jira. Yaadi isin keessa jiru yaada inaaffaa yaada qocollooti jedha. Silaa namni yaada akkasii qabaachuu qabu yaada nama Kiristoos hin beekneeti malee nama Kiristoos hin beeke keessaa yaadi kun eegamuu qabu ture jedha. Lakka namni jireenya isaa keessatti yaada hafuuraa firee hafuuraan buufne taanaan guddina hafuuraan finne jechuudha. Maaliif kan inni inaaffaaf qocolloo jedhee kaasu gaafa jettan yaadi nama hafuuraa fi yaada nama foonii gidduu garaagarummaa guddaa jira. Nuti namoota hafuuraa kan ofiin jennu akkasumatti otoo hin ta'in iji hafuuraa yoo nurra jiraatedha. Firee hafuurri qulqulluu barbaadu sana yoo buufnedha. Guddina hafuuraadhaaf sabni kun akka inni dhama'uudhaaf yaadi isaanii maal akka ta'e hubachiise. Mee kaasaa yaada kana wajjin sammuu keessan keessatti yaadi inni barraa barbaade dhabe maa'in qocolloo irraa akka isaan birmaduu ba'an hinaaffaa irraa akka isaan birmaduu ba'an yaada qulqullaa akka isaan qabaatan barbaadee ture. Isaan garuu qabaachuu hin dandeenye. Kaleessa eengaddaa amaluma kana wajjiniin gocha kana wajjiniin raawwii kana wajjiniin maal godheera isaan wajjin deemaa tureera tajaajilaa tureera amma garuu jedhaan isteeppii kan biraatti ce'uu hin dandeenye maal falli keessanii jedhaan. Guddina hafuuraa immoo nama namaa fidatu hin taane abbaatu fidata. Maal bu'uureffatee sagalee waaqayyoo bu'uureffatee ganaanaa saasi. Kanaaf saba kanarraa wanta inni eegedha inni waa'ee yaada nama hafuuraati. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsi 19 maayidha. Waa'ee ija hojii hafuuraa gaafa dubbatu 16 qabdanii gaafa dubbiftan Galaatiyaa 5 hafuurri fooniin hin morma foon immoo hafuuraan hin morma arga jedhee booddee 19 irratti maayidha hojiiwwan hafuuraa jedha. Hojiiwwan ija hafuuraa fi hojiiwwan ija foonii jedha. Amma 23 gaafa dubbiftan hojiiwwan ija hafuuraa maa inni gaafa jettan jaalala obsa nagaa gammachuu arjummaa garaa dhiifamaa oo'a qabeessa araaradha. Wanti namarraa eegamu namni tokko nama hafuuraa ta'eera taanaan hafuuratti guddachaa jira taanaan tokkummaa keessaa ba'eera taanaan ija hafuuraa buusuu qaba jechuudha. Ija hafuuraatu irraa argamuu qaba. Saba kanarraa garuu wanta inni eegedhe maa inni ija hafuuraa sinirraa eegee dhabee jedhaani sirraan dhabiin waaqayyo bara baraan. Narkol kaasa ameen jedhaa iyyaas. Isaan irraa eegee dhabe maal irraa dhabe isa warra Galaatiyaa barreesse ija hafuuraa irraa barbaade dhabe. Jaalala obsa amanamummaa garaa dhiifamaa waliif dabarfachuu walii oo'uu dhabe. Yaadi saba kanaa yaada inaaffaati. Yaada qocollooti. Qocolloon inaaffaan albaadhummaan gadhiisin machiin maqaa wal balleessuun wal dhabaarreen kan maaliif gaafa jettan kan warra maal hin ta'iniiti warra hafuuratti hin guddatiiniiti. Isa kana qofaayyuu miti warra yaada isaanii yaada foonii keessa jiraachaa turan. Kanaaf isin ammayyuu mucoolii reefiitiidhaan ijoolleedha reefu waan ta'eedhaaf wanti sun walakkaatti dhaga'amaa jiru haasaa ijoolleetiidhaan. Ergamaa Phaawulos baay'ee kan isinitti tolu nama jabaatiin nama jabaayedha nama cimaatiin cimaayedha ijoolleetiin ijoollee jedhee waaman saba kanaan akkas jedhan sodaa malee warra Qorontos warra beekumsaan bara sana keessa teknooloojii warra guddaa jedhamanii lakkaa'aman maalittiin jedhe isin ijoolleedha jedheen. Biyyi isaanii ukkoo bara yeroo sana Qorontos jechuun Giriikii jalqabaati magaalaa isheeti waan ta'eedhaaf Giriik immoo qaroomina jalqabaa saba guddaa waan ta'eedhaaf saba guddaatti of lakkaa'umaa isin ijoolleedha jedhe maalitti hafuuratti yaa ija hafuuraan gaafa laalu warra kobar addunyaadhaaf gumaacha guddaa gumaachanii maal hafuuratti ijoolleedha jedhan ogummaa qabna jettu malee teeknika qabna jettu malee beekna jettu malee ijoolleedha jedhan si walakkaa kan jiru inaaffaaf qocolloodha. Silaa maal ta'uu qaba jaalala ta'uu qaba nagaa ta'uu qaba na dhagaa namni jireenyi hafuura isaa keessatti guddinaaf dhama'aa jira taanaan ija hojii hafuuraa agarsiisuudhaaf dhama'aa jechuudha. Ija hojii hafuura irraa beekamu warreen Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 haasa'u. Ija hojii foonii lafa kaa'ee ija hojii hafuuraa immoo lafa kaa'a. Na dhagaa jireenyi amantootaa gaafa laalta yeroo baay'ee dhamaani keenya dhamaana guddina fooniiti malee dhamaa guddina hafuuraa miti. Guddinni hafuuraa yoo dhufe amantoonni guddina foonii qabaachuu danda'u. Guddinni hafuuraa isaa walakkaatti yoo mul'ate jireenyi isaanii inni foonii maal ta'uu danda'a bal'achuu danda'a guddinaan. Namni garuu amma hafuurri isaan guddanne taman daballetti nama guddaa jechuun raajii baay'ee dubbachuu miti.
afuuraan guddatan jechuun baay'ee lallabuu miti akka kan torba torbaniin raajii asoo miti waldaa hundeessuu miti abbaa qabeenyaa ta'uu miti maallina gaafa galtan ija hojii afuuraa agarsiisuudha. Nama sin bukkee jiru qabaatii waaqayyo guddachuu kee barbaada guddadhu jedhaatti dubbadha. Dhama immoo jedhaane qabaraa samii dhama jedhaane jireenya namaa kan quucarsu guddina afuuraatti kan nama xinneessu saba kanarra waa lama kaaseef inaafa qoccolloosi walakkaa jedha jedheen. Qorontos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 hundi kana qadubbisa ergamaa Phaawulos akkas jedha. Ani yeroo mucaa turetti jedha akka mucaatti na yaadan ture jedha. Akka mucaatti immoo nan dubbadha jedha. Akka mucaatti immoo sababa kaasaan ture amma garuu jedha ergan nama ga'aa ta'e kana gochuu dhiiseera jedha. Yeroo mucaa turetti yeroo ijoollee turetti yeroo mucaa ta'e turetti yaada nan kenna sababa nan kaasa waan baay'een godha ture amma garuu ergan nama ga'aa ta'e maal godheera ani amala kaleessaa dhiiseera jedha. Maal amalli kaleessaa ergamaa Phaawulos sababa baay'ee kaasaa ture eenyurratti ergamoota irratti eenyurratti warra maalummaa waaqayyo lallaban irratti bartoota irratti yaada baay'ee kaasuu ergamaa Phaawulos. Yeroo kam ture yeroon sun yeroo yaada ijoollee ture yeroon ijoollee ta'e tokkanaatti yeroo mucaa ture ta'eera akka mucaa na yaadan ture yaadan kennan ture sababan dhiyeessan ture jedha. Amma ergan nama ga'aa ta'e garuu maal godheera dhiiseera jedha. Qabaa nama sin bukkee akkuma kaleessaatti girtamoo jijjiiramtee taa'idha gaafadha. Saduraa Qorontos 13:11 akkas jedha. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe akka mucaattis nan yaad akka mucaattis sababii nan kenne ture amma garuu ergan nama ga'aa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Ani yeroo kamitti yeroo mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbate akka mucaatti nan yaade sababas nan kaase jedha. Nan dubbadhe nan yaade maalan godhe sababas nan kaase. Ilaala dubbachuun guddina namaa wajji wal fakkaata. Haasaan namaaf guddinni namaa wal fakkaata. Jireenya namaa keessatti gaafa laaltan adeemsi namaa iyyuu yaada namaa fakkaata guddina namaa fakkaata. Baraka nama gaafa laaltan uffannaatiin addunyaan kam wal fakkaattetti garuu yaada guddinaa tolirraa fagoo ta'e. Sabiyya lafaa yoo naasee beekumsa sa afuuraa yoo naasee immoo ija hojii afuuraa. Amma wanti baay'een tokko nama godheera. Addunyaan ismaa'itti dhufaa jirti tokkummeessitu dhufaa jirti. Amantoonni garuu amantiin isaanii gara guddinaatti dhufaa hin jiru caalaa harcaa deemaa jira. Har'a waa gadeen seebbisa. Afuura daagummaa afuura sirra kaa'ee sirraa dheera ganama kana. Ol kaasa harka mirgaa. Afuura daagummaatti afuura sikee daagii godhe sirraa dheera ganama kana. Jira arraa kaasee jira. Afuura koorraa jira. Afuurri daagina godhe jira. Narraa dhaama jedhaayyaa. Ol kaasaa duuba gidduu keessa narraa dhaama jedhaayyaa. Hin barbaaddu as qaba harka mirgaa. Afuura keetti daagitee sirraa dheera ganama kana. Sirraa dheera be Yesuus. Yeroon ofii kooti mucaa ture jechuudha ergamaa Phaawulos yeroo mucaa ture akka mucaatti nan yaada akka mucaatti immoo sababan kaasaadha. Sababa kan kaasa yeroo baay'ee warra kan gaafa gata warra mucootiidha. Mee ijoollee mana keessanii gaafadha. Fakkeenyaaf wayyaa bittee yoo galte abbaa siin jettoo kunan eenyuuti siin jetti. Moobaalii sarkaa fuuti banii siin jetti kana godhi siin jetti maaliif mucaadha waan ta'eef aasaa baay'ee kaafti. Amantoonni bilchaanne waaqayyooti waa baay'ee gaafatu. Wanta isaanii kenname gaafatu. Amantoonni bilchina afuuraan qabne waan waaqayyo eebbisee kenneefi akka waan kennamaa yookaan achimoo akka waan abaarsaatti yaadu. Har'a waa gadeen seebbisa guddinna afuuraa si'aadhaalo. Mee sagalee gabaatiin ameen jedhaayyaas. Amantootan guddanne isinii kasana wajjin ta'a. Akkuma ijoolleen mana keessanii mucoolii yookaan ijoolleen mana keessanii sababa baay'ee kaaftu amanaan hin guddanne waaqayyo irratti waan akkasii kaasa. Fakkeenyaaf waaqayyo akkas jechuu danda'a nama tokko ba'i manaa ba'i milkooftaattiin jedha. Maal godhi maal taata jecha kana jedha maal ta'i maal taata ba'i maal taata hin milkoofta ba'i mana maadha waaqayyo ba'i hin milkoofta jedhaan waaqayyoon naan jedhe gede booddee ka'ee booddee qajeeleedha waaqayyo maal taata jedheera hin milkoofta jedheera waaqayyo waan jedhe qajeele ka'ee booddee maal yaa waaqayyo jedha karaan kun eessa geessaa jedha waaqayyo ka'ii ba'i hin milkoofta siin jedhe waa'ee karicha maa sababa kaafta maal jechuu qabda silaa na gargaari ittiin nagayi karaatti na lambisiinidha har'a waa gadeen seebbisa daagummaa afuuraa sirraa dheeraan sirraa dheera ol kaasa harka mirgaa ani har'aa kaasee guddinan eegala jedhaayyaa. Amantootan guddanne baay'ee gaafa laaltan akkuma ijoolleen mana keessanii gaaffii isinitti baay'iftu waaqayyottis gaaffii baay'isu bakka kanuma waan waaqayyo kenneef waan waaqayyo hidhateef
waan waaqayyo godhis wajjin jiraade saanomaay amma dhuguma wajjin jirtaay tola wajjin jiraatte immoo tola osoo wajjin jiraanne immoo tun jiraatte gaaffiin kaaftu ameen jedhama yaa jiraachuu keefiyyuu waaqayyo osoo wajjin jiraatedha waaqayyo maayidhaan si wajjinan taan sodaatiin jedhaan singaggeessan sodaatiin jedhaan rifeensi mataa keen buqqa'uttiin jedhaan isaan garuu maayidhu achi siqanii ji'a tokko jalaa booddee na wajjin jirtaa yemmuu maal waan ta'eef sababni tokko yookiin waa yoo ta'e sababa warra kaasan fakkeenyaaf ergamaa Phaawulosiin gaafa jireenya isaa keessatti waa baay'ee dhagedha hojii wangeelaaf ergamaan Phaawulos waa'ee manaa waa'ee dhalaa waa'ee jireenya yaadatti hin qabu ture waldhaansoo inni qabaa ture waldhaansoo dorgommii hafuuraati jireenya isaa keessatti gaafa laaltan qacceedhaan garafamaa dhagaadhaan dhaamaa markabaan caccabaa mootii Roomaa dura si'a baay'ee dhaabachuudhaan du'itti fayyadamaa ture yeroo sana garuu nama ga'aa ta'eera waan ta'eedhaaf waaqayyo irratti waa biraa komee hin kaafne yeroo hundumaa maayidha gooftaatti gammadaa irra deebi'een jedha gooftaatti gammadaa nam tokko afaan baasee ameenaa jedhu qorameef maaliin goone na wajjin jirtaa hin jenne akka waaqa osoo wajjin jiru waan beekuudhaaf gammadaa jedha warra kaaniin har'a waa gadee seebbisu yeroo namni gammachuun qabaanne gammachuun siyaadhaadha qaba nama si bukkeen hafuurri kee guddataa jira taanaan jedhaane sababan baay'iftuudhaane galata baay'iftaadhaane jedha sababan baay'iftuudhaane galata baay'iftaadhaane barbaadda hafuura kana as qabarka kee mirgaa barakkeetta hafuurri kun siyaadha alarraa kaasa siyaadhaadho sababa warra kaasan waan guyyaan waan ji'aan waa yoo rakkatan amma dhuguma na wajjin jirtaa jedhu waaqayyo tu na wajjin jiraatte immoo tu na wajjin jiraatte immoo tu dhuguma narraa kaayyoo qabaatte immoo walumaa galatti maa jedhe sababa bakaasan ture yaadan kenna jechuudha karaa biraa immoo warra guddanne beektamu hafuurri isaanii yooti waa gala qabde dhuguma dandeessaa reesin jedhe yooti manaa baat ba amma silumayyuu si dandeetoo hin ta'in hasi dandeessu si wajjiniin jira nam tokko sagalee baasee ameenaa jedhaatu dhuguma isiniin jedha warran guddanne gaafa laaltan hafuurri isaanii warra nagar waan ta'e gaafati gal qabdu hin dandeessa hin geessaa reesin jedhe silumayyuu ofii keetoo hin taane akkati dubbattu kan si gargaare waaqayyo erga ta'e akkati raawwattuma waaqayyo si gargaara waan asirraa abalas qabarka kee lamaansaa oduu warran guddanne sirraa dheera harka mirga ol kaasaa kan caalu jedhaayya sagalee abbaa kooteedha dabalaan deema jedhaayya nam tokkon harka fuudhee ameenaa jedhaas yaada isaan kaasan yaada ijoolleeti waan ta'eef warra ijoollee yaada isaanii yaada maayiti yaada negatiifa waaqayyooti negatiifaaso lephee keessan keessa waan bulcha asumaa mul'ata waldaa kanaaf cimina ta'a ergamaa Phaawulos fakkeenya orma fudhan ani jedha yeroon ijoollee ta'ee turetti yeroon mucaa turetti abee toonaati jechuun isuu nan danda'a yeroon ijoollee turetti yaada nan kaasa bakka harka kaasee maalan jedhe mana kana ijaarre gaafa gan birriin on jiru jedha jechuudha gamaa Phaawulos fuul beetti kana hojjenna gaafa gadhani gaggeessonni maratan maal jedha jechuudha birriin on jiru kaasaa waldaa keessa akkaawuntiin duwwaadha jedha har'a garuu akkas jechuu dhiiseera wanti waaqayyo yaada hundumtuu irraa raawwatamaadha mee giraayyaas waaqayyo dhiisi kan siin jedhe dhiisu taanaan atamma maali beekta mucummaarra jirta godhi siin jedhe mongootu taanaan amala nama guddanne waa lama bichaa kaaseen booda garuu gananaasa asumatti gabaabaatti namni kan inni guddanne taanaan yeroo waaqayyo godhi jedhu hin godhu waa waaqayyo mun godhi jedhe mo deddeebi'ee godha kun amala nama maaliin taaneeti kai siin gargaara milkoofta gaafa waaqayyo siin jedhe ahaa eenyuun an qaba eegula bukkee jira qophaa kooti waa waaqayyo sirraan barbaanne mootoo dhaboon gaafati baatee gofoccee maayii baattee deebitee galta hafuura akkasii waraaneera biyyesuusin waraaneera eenyu akka ta'e karraa qabee garuu nama ga'aa ta'a ameen ariyyate nama ga'aa jechuu mucaa mana kee keessa obbore yaadime ekeleettan oo siin jedha afaan toletu kas godhettan ish dhaqee maayii baatee dhufee garaa keessa boqochiisa borimma waa biraa qabdatta በምንም ታምር ijoollee waggaa 10tti birrii 10,000tti laattan kan isin amantan birrii meeqa faata mucaa keetti meeqa birrii 10 fa 5 fa 100 fa amanta otoo mucaan kee waggaa 20 guute meeqa faatti lakkuu dandeessa 10,000 100 danda'ama danda'ama maal waan ta'eef dubbadhaa saba maal waan ta'eef waan guddateef waan guddachaa deemeef kaleessa engadda 5,000tti laattan ragaru of dandeessa nama ga'aa taateetta waan ta'eef hamaaf gaarii beetta waan ta'eef hoodu kedhe silaata tilaatta sitti laatamas nada gaartu
waaqayyo eebba lafarraa yoo ta'u eebba waaqarraa nuu kennuudhaaf maal beektu nuti ijoollummaa keessa jira waan ta'eedhaaf badhaadhummaa lafarraa waaqarraa kana nutti waakkate nu balleessa waan ta'eef hattuun nu harkatti saama waan ta'eedhaaf qabaasaan beennu waan ta'eedhaaf ijoollummaa keenyatu eebba baay'ee nu waakkachiisa irra gadee seebbisu mucummaa keessaa butee si baaseera ol kaasaa harka mirgaa waaqayyo na baaseedha yaadfadha mucaa waggaa 10 mana keessatti 10 akkuma tillaan 100 akkuma laanne mucummaa keessaa ammatti hin baanetti waaqayyo waan guddaa sitti laatu mul'ata guddaa sitti laatu dikeessa na wajjin taa please Yoosef warra 12 keessaa quxisuu ture waaqayyo garuu warra hangafaa dhiisatti maal kenneera mul'ata guddaa kenneera lakka afurri Yoosef guddaa wayii ture yaanni Yoosef guddaa wayii ture waaqayyo kana maalitti kennere abjuu guddaa keessa kaa'e gaafanni abjuu guddaa gadi baasee maatiidhaan ga'u maaliidhaan ahaa jedhe abbaan warra kaniisa ani faatii keessii guggumnaa reeged lakki anoo waan guddaa argeera kan na agarsiise moo waaqa guddaadha hin ta'an ta'uun jenne Yoosef argeera baqaayden inni waaqni guddaan jedhamoo hin hafu waan ta'eedhaaf bara eegee guyyaa eegee raawwatameera waa jedhe seebbisu utuu nama biraatti qumni qabamoo kan milkaa'u si'aa ta'u biyya kana keessatti si'aa ta'u Yesuus harka mirgaa ol kaase machee mundi singaa ol kaase harka mirgaa utuu warra kaan eeganii jedhaayya anatu milkaa'eedha jettu abbeetoo warra kaan eeganiidha natu lolee mo'ataadhaayya tokko faani baase amiinaadhaaf dabalee amiinaadhaaf markaa fuudhee amiigadeeyya askami seebbisu barattee haa ta'u hojjettee haa ta'u nagaddee haa ta'u tuu warra kaan eeganii nama guddaa si godheera mee nama guddaan ta'a jedhaayya Yoosef bu'aa bayii waggaa 13 booddee yaadu waaqayyoonni ganamaa kachaf jennaan dhufeef mana keessaa waamame kottaan gorra taa'ish yoom raajja waan ta'eedhaaf waggaa 17tti raajja waan ta'eedhaaf har'a umuriin kee waggaa 30 jedhanii baqqaa eenyu fakkateen beeku baga gammadde xinnoo kee har'aa keessa waaqayyo guddaa si badhaasa afurri guddatu garuu si keessaa gale guyyaa irraa kana ila as keessa jirtu waldaa kanaaf isin argaan kun utuu nama biraa shakkanisitu milkaa'e Yesuus Daawit taraanaa kennaa jedhe guyyaa tokko nde jari dhagatteetti waan waaqayyo waadaa galeef Daawit Saamu'eel dura boqonnaa 16 keessatti raajichi Saamu'eel jedhamuun Saa'olin dibee kaase lammaffaa immoo waaqayyo Israa'el keessatti sagal qabaa Saa'olii waan tuffateedhaaf Daawiti waan dibeedhaaf Daawit dibame lagatti deebi'e waan ta'eef eenyumtu waa isaa irraanfateera Daawit garuu dibanni sun keessatti qancaree guddatee nama ga'aa godhe dhiittachaa jira ko mucaa jalqabaa nama keessatti ulfaamuutti bakka amalan taanii agarsiisa yoo ba'e mo'atee gala hamaa keessa rukuta qeerransa rukuta waan baay'ee qabee tarsaasa meeshaa malee lakkaamaa inni beektu humna gararraa kennameefira ayyaanni dhokataan keessa galeera erga lafa onaa fixee booddee guyyaa tokko abbaan isaa dhaqii ilaali gaafattiin jedhe obbolaasa laaluu gaafa dhaqu dirreen lolaa sun dirree baay'ee migataa ture Daawitiif warra kaaniif garuu migataa miti haasaa keessa Daawit akkas jedha obbolaansaa waan sodaatuudhaaf machee warra fagoo miti warra dhiyootu diina keetti gaafate milkaa'uuf kaatu waan ta'eedhaaf sodaate obbolaasa warra kaanitti taasennaan warri kaan geessanii obbolaa biraan gaan obbolaan immoo ati meedhan of tuulummaa baay'ifta manattu ila gartaniitu eessattu manattu waan jedheen beeku qabu Daawit garuu of tuulummaa baay'iftaati maal ta'edhanii afaan kee qabadhu deebi'i gali gannaan utuu mucaan deebi'een galin waaqayyo inni si kaasummoo sin deebisu waan ta'eedhaaf oduu fiigaa geesse Saa'ol bukkeedhaan ga'e eenyu fakkateen beeku dhimmi kee iddoo barbaachisaa galeera Yesuus abeet nama tokko bergaaras qabe harka mirgaa lafti yoo didde namni yoo didde nama beekamne si gargaara waaqayyo nama sin beekne si gargaara mee gadaayya qabi nama si bukkeen inni si beeku yoo si didde yoo gadaane inni sin beekne gadaane fira si taa gadaane galma geessa gadaane harka fuudhate amee gadaayya obbolaan dafii galafaan kee qabadhu waa dubbatte of tuulummaa kee manaa beekna jedhan otuma asakka siyaasamu Saa'ol bukkee ga'e Saa'ol maal eewudhaan ilma isee sabetalicha keessa gadaatonnaan aha abbaan isaa durii naannoo keetti jaarsa guddaa waan ta'eedhaaf tarii sirriitti guddisuu danda'a waan ta'eedhaaf fidaa gara kootte gaafa geessu hin dandeessaa dheenan uffadhu gaa'inaan uffatee laale waan lolaaf ta'u aan keenatti hin ta'u dheenan qoy qabama kombaa anuu waan tokkoon qabaaf keessa maal kan lafarraa kan hin taane kan waaqana keessa buleera inni waaqarraa moo lafarraa mo'achuu hin danda'a
Hindandaa kan jedhameedha jedhaas. Lolli kun lola lafarraa yoo ta'e iyyuu garuu ayyaana waaqayyoo of keessaa qaba. Sa lafarraan barbaadan wakaa godhee lafa naqeetu abeet eenyurraa akka ta'e beeku hamii amma oduu amma wakaa gootee dhaabatee addaan galtamee jedha ayyaas. Hey tokko ameena ayyaa mee ofirraa lafa naqeen jedha ayyaa guddummaa waaqayyoo beelsa jedha ayyaas. Loltiin sana yaada mataa amma miillatti uffadhu daawwitannaa nattiin ta'u narraa baasaa jedhe mataa hamma miillatti baafate kanuma konaa wayyaadhe ergaa xarraba kottu ulfaata lafa yaadamnetti kanuma kee milkooftaati. Dirreen tokko ilaalamee fi rabbaateef ameena jedhaas. Makuula radoo sabalaadiyaa ol kaasar ka mirgaa naa ilaalameera jedhaayyaa birangaa jedhaayyaa xinnaa dheena fudhaayyaa. Oh askadar ka mirgaa warra amantan dhaala biraansi ga'eera maqaa Yesuuseen jetteedhaan bakka nan baay'ee gaafa ba'u lakkaa hin dagatan malee boloonni isaa abiraadaaffaa kaleessa barii ganama waaqayyo waa'ee dheera maal jedheera waa'ee dheera ani isaa waliin tuffadhee daawwitiin kaafadheera waan ta'eef daawwitiin immoo dhagaa dibata gosa qulqullaa dibeera diinni matummaa gassa qabuu hin danda'u namni jallaan immoo san gabbarsiis harka isaa mirgaa qabeen isa gargaara gargaara musiifaa ta'uu ji'a kanaa qabeen eegaluchaan harka mirgaa ol kaasaa ani gargaaraa qaba gadaayyaa. Obbolaan hin deegammaa lakki saawwan lugumayyuu hin daganne waaqayyo waa'ee isaa waadaa galeen turre hin daganne waliin gachuu qooda qaban of tuulummaa kee dhiise jedhanii. Abeet abeet namni si beektu fira kee guddaatis diina kee guddaatis dhugaadhaan otoo ta'ee dhageenyeera raajii raajeera Saamu'eel ndaa karaa darbee dhufe raagii dubbatu dhabee goromtii horii baatee dhufe namni sagalee waaqayyo goromtii horii baatee dhufe aarsaa dhiyeessuu naqa jedha. Sababaan dhufee dibanni sun gaafa dhabu bara eege guyyaa eege carraan gaafa kennamuuf otoo eenyuun beekin dirree lolaa qophaa'eef. Amman koo yaaddaan kee yaaddaan mati isa siin jedhame yaaddu isa ganamaa sana. Dhugaa waaqayyoon siin jedha eenyuuf akka ta'e beeku adda akka tokko sii laata waaqayyo. Iska barka mirgaa adda akka xiyyaanne si badhaaseera waggaa kana keessa. Waltajjii ati xiyyaanne si badhaaseera. Waa'ee isaaf raajii dhageenyeera jechuu qabu turani. Waaqayyo waa'ee dhee ture bara dura waggaa 10 dura waggaa dheeraa dura kakuu dhageenyeera hin ta'a qoda jechuu qaban of tuulummaan baay'ee sirriitti hin jedhan. Daawit garuu Saa'ol bira dubbicha akka ga'een jedha. Saa'ol Daawitiin hin jaallateedha. Ijoolleedhaan garuu hin jaallate dhaabbi tolee sama waan ta'eef waaw waa sirra ta'a miilana. Gaafa dhaqu isuma kaleessaan biraatti hin daballe. Sumattiin kaleessattiin lolee mo'achaa ture qabate gaafa ba'u mirga kennee fire. Yaalii baay'eeyuun gaafatu nama waaqayyo. Yaalii baay'ee. Tokkodhe gaafa darbatu hin darbite bukkee. Ani gaafa yaadu anadha caafata jedhamiti. Shuf gaafa godhu bukkee dabarte harka mirgaa bukkee waan dabarte natti fakkaata gurra dhagayi dhufaa jira. Diina isaan jedha eenyuun Gooliyaadiin. Gaafa inni godhu bukkee darbe. Mucaa xinnootti hin jedhetti weekkisee waa baay'eetti hin jedhe garuu furuun sana akka daawwitii ba'e ni jalqabaan rukunne. Bukkee dabarte karaa mirgaa ta'uu danda'a. Garuu sagalee dhageessiste darbannaa keessatti amay darbannaa sagalee qaba. Ulee haa ta'u dhagaa ta'u maalu sagalee qaba. Warri beektaa jiraattan. Lammaffaa gaafa darbatu gaafa yaadu bitaa waan darbe natti fakkaata. Bakka namichi qorreera. Sadaffaa eeggadhu gaa'edhe. Adda kee keessan buusaa jedhe. Milkaa'uun siifaa ta'u bara kana keessa. Yaalee meerre kan jette laasi badhaasadha milkoomina dhiigolicha. Harka mirgaa ol kaasa of gattee teessaa nam milkaa amaneera gidaayyaa. Namootan guddate sirriitti haasa'u guddachuuf gaafa kufan guddina isaanii caalaa maal ilaalu beektu kufaatii isaanii ilaalu. Namoonni hafuurri isaanii hin guddanne jireenya foonii keessatti jireenya hafuuraa keessatti hafuurri kee hin guddanne taananati akkuma gaafa guddinaaf kaate gaafa kuftu guddina yaadu irra kufaatii isaanii yaadu. Kun amala namoota hafuurri isaanii maal hin taaneeti hin guddanneeti guddinaaf garuu dhamoo qabdaati. Argamaa Phaawulos asin deebi'a akka mucaatti nan yaadan ture akka mucaatti nan dubbadhan ture akka mucaattoo sababiin dhiyeessa turedha. Amma garuu argan nama gaate maal godheedha dhiiseera qabaa nama sin bukkeen sababa dhiyeessaa nafiineedhaan
sun hin jiru kun hin jiru dhiiseedhaane afurri kee guddaa taanaan jedhaane waan guddaa hojjetta jedhaane as qabisin eebbisa lafan ta'u sun jedhametti siifaa ta'u bara kana keessa siifaa ta'u dhiiga qaraanii warraan siifaa ta'u maqaa Yesuusiin harka mirgaa darbadhaa carraan na qaqqaba jedhaayyaa tari keessa carraan na qaqqaba jedhaayyaa nan hojjedha nan milkaa jedhaayyaa haleluuyaa yaa guddina hafuuraaf namni maal gochuu qaba gaa dhama'uutu irra jiraata meena wajjin barreessaa jecha kana guddina hafuuraa maaltu fida guddina hafuuraa kan fidu ogummaa qabaachuudha ogummaa waaqarraa qabaachuudha guddina hafuuraa fiduu kan danda'u guddina hafuuraa dhufuu kan danda'u yoo ogummaa waaqarraa qabaattan ogummaa waaqarraan qabdan taanaan guddinni hin jiru ogummaa waaqarraa immoo kennaa harka namaa miti kennaa abbaa miti kennaa haadha miti Daani'el 12:3 maayidha Daani'el 12:3-4 maayidha keessuma 3 maayidha warri ogummaadhaan nama gaggeessan haa gammadaniidha isaan akka ibsa waaqarraa ibsuutiidha warri immoo namoota gara qajeelinaatti deebisan haa gammadani isaan akka urgoota isa waaqarraa ifuutiidha warri ogummaatiin nama gaggeessan warri ogummaatiin nama bulchan maal haa godhan haa gammadan isaan akka maayite gala akka ifa waaqarraatiidha hundi keessa dogat siresta agara kolala ogummaan jireenya kiristaanaa baay'ee murteessaadha kiristaanni ogummaa waaqarraa qabne mana isaa gaggeessuu hin danda'u fayyaa isaa eeggachuu hin danda'u hafuuratti nagaa ta'uu hin danda'u waldaa isaaf nagaa kennuu hin danda'u ogummaan guddina hafuuraa baay'ee murteessaadha namoota baay'ee gaafa gatanirra ogeessa fakkaatu garuu ogeessa miti warra ogummaa qaban fakkaatu garuu ogummaan qaban caaffanni maayidha fakkeenya tokko torbi maayidha fakkeenya tokko torba ogummaan jedha waaqayyoon sodaachuudha waaqayyoon sodaachuu maal jedha ogummaadha ogummaan ni galqaba waaqayyoon sodaachuudha kanaaf isiniin gede namni baay'een bara kana ogeessa fakkaata garuu ogeessa miti ogeessa qaalu ogeessa isa kamidha isa waaqayyoon sodaatudha ha sodaa waaqayyoo qabu isa waaqayyoon sodaatu isa eenyummaa waaqayyoo sabeeffatudha malee barnoonni ogummaa miti tajaajilli ogummaa miti warreen kan ogummaa miti qabeenya ogummaa miti ogummaan waaqayyoon sodaachuudha meeshaa galee gabaan ameen garaayyaas ogummaan maalidha waaqayyoon sodaachuudha gaafa waaqayyoon sodaattu garaa galalaa qabda gaafa waaqayyoon sodaattu haafuu baay'ista gaafa waaqayyoon sodaattu ogeessa eenyuun caalu taataati yaa dhagaa ogummaan kiristaana keessa hin jiru taanaan kiristaana jedhamuu hin danda'u waxii ashaboon qabnedha kiristaanni ogummaan qabne ittoo mana keessanii waan hundumaatti hidhatanii dhadhaa barbarree waan hundumaa gootanii ashaboon keessan buune taanaan dhugaan isiniin jedhan minyaawu ol sin deebi'a malee jireenyi nama ogummaan qabu taanaan amma fe'otoo nama nyaachifta nama gargaarte deebi'ee maal ta'a nama keessaa ba'a guddina siin ta'u mogolee siin ta'u molgaa siin ta'u ogummaan sinaa guutu asqabaar kamirgaa ogummaan sinaa guutu maqaa Yesuuseen Luqaas 1 maayidha Luqaas 1:80 maayila 80 mucichi jedha hubannaadhaan ogummaadhaan guddachaa deemedha eenyuun jedha Yohaannisiin jedha Yohaannis nama waaqayyootu waan ta'eedhaaf nama afurri waaqayyo irra bule waan ta'eedhaaf maaliin jedha hubannaadhaan ogummaadhaan guddachaa deemee jedha asii gadee toon taane asii olee dabalaa deeme guddachaa deeme wajjaa bichaa miti guddachuu kan qabu dandeettiin afuura nama dabaluu qaba ogummaa waaqayyoo waan guute nama baay'ee gaafa laaltanii dookimentii isa maastarsiidha PhD dookteriidha profeesaridha injineeradha tajaajilaadha raajiidha paasterii qeesiidha waa baay'eedha lakkoofsa maqaansaa garuu maaliin qabattu ogummaan qabu namni kiristaan ogummaan qabne ittoo maaliin qabne isiniin jedhe ashaboon qabnedha nyaatamaayi mi'aasaa hin nyaatamaa sabaa hin nyaatamu nyaanni ashaboon qabne nyaatamu fakkeenya jedha fakkeenya jaajamaayidha yoo maayide namni nyaata ashaboon qabne nyaachuu danda'aadha wanta mi'aan qabne nyaachuu danda'aadha ogummaan jireenya namaa keessa hin jiru taanaan namni nama wajjin jiraachuu hin danda'u guddinna hafuuraa dhufuu hin danda'u har'a waa gadeen seebbisa waan si quucarse namaa gargar si godhe har'aa qabee sirraa dha'eera mee harka mirga ol kaasa yaa waaqayyo jedhaayya ogummaa waaqarraayidha naa baay'iseedhaayya gaafa ogummaa waaqarraa qabdan xinnaa guddaan sin jaallata yoo irra dhageessan ameen jalaa kal takka ogummaa
ogeessa ta'uu qabda. Namni ogeessa hin taane haati manaa mana ishee ogeettii hin taane maal jedha beektu hojjettuu manaan caaltu. Abbaan mana isaa keessatti ogeessa hin taane isa ergamee bulu mana isaa keessa hin caalu. Maaliif? Ogummaan abbaa manaa si godha, ogummaan haadha manaa si godha, ogummaan hojjetaa si godha, ogummaan mootii biyyaayyuu si godha. Har'aa qabee ogummaan kun mana keessaa dhangala'u dhiiga garaanii warraan. Ogummaan jireenya hafuuraa biraa dhufa. Ogummaan waaqayyo biraa kennama. Na dhagaa hundi keessan gara koo. Ogummaa namaa kenna miti, eenyu namaa kenna? Waaqayyo namaa kenna. Hubannaan barumsaan dhufa, ogummaan garuu kennaa eenyuti? Kennaa waaqayyooti. Mee na wajjin jedhaa. Hubannaan jedhaa. Qabeenya lafaatidha. Ogummaan garuu jedha kennaa waaqarraatidha. Yaa ogummaa mee namoota baay'ee maajibbamoo ta'an naannoo hundi keessan gara kolala safara keetti maajibbaman waldaa kiristaana keetti maa ajeeffattu maa xireeffattu naannoo keetti afoosha keessa baasamaa jettu ogummaan qabu akkaayidiinsa haasaansa kana jechuun maal jettu sodaa waaqayyoon qabu jechuudha. Waa biraa miti. Waaqayyoon sodaata taanaan haasaan keeyyuu mi'aa dubbiin keeyyuu mi'aa. Nama tokko gaafa kana nama arrabni isaanii kakara baataati nama garafaa ol nama reebaa ol nama akkasii maa itti baayyee baasaa itti miti de ba tu namicha kan arguu baadheettu biyyesuus ma fura keessin irraa dhayeera. Na dhagaa amma sirriitti dubbadha arra sirra deebi'een bara baraan dubbachaa nafa jecha kana qabeenyi keessan inni hangafaa namadha. Nama wajjin kan sin bulchimu maalidha? Ogummaadha. Ogeessa gaafa taatu halagaanuu kan keeti fira kee miti. Ogummaa gaafa hin qabaanne garuu ni kan keeti eenyu maal keeti diina keeti sirraa fagaata. Lammaffaa guddina hafuuraa maaltu fida? Lammaffaa kana bicha dubbadhetanii isa kan gaggabaabsa ayyaana waaqayyoon guutamutu fida. Ayyaana guutamsa hafuuraa sochii hafuuraa warraaqsa hafuuraa qabaachuu qaban maaliin hafuuraan guddachuudhaaf ara bara baraan achumee taataanaan hafuurri keessan guutamsi hafuuraan jiru jechuudha. Efesoon boqonnaa 5:15 sin jedhani tire akka warra ogeessatti deddeebi'a malee akka warra ogeessatti itti maal hin ta'inaadha hin deddeebi'ina 18 irratti maalidha 5:18 Efesoon qooda dhugaatiidhaan machooftanii wallaalteen gidhaa hafuura qulqulluutiin maal taa'edha guutamaatii machaa'edha hafuura qulqulluutiin guutamaa'edha qooda waa biraan machooftan qooda dhugaatiidhaan machooftan hafuura qulqulluutiin guutamaa'edha. Namni hafuura waaqayyootiin guutamu immoo ayyaana waaqayyoo qaba. Ayyaanni waaqayyoo immoo kennaa waaqayyootu waaqayyoon namaa laata. Waaqayyo biraa fudhatama qabeenya lafarraa miti. Ayyaanni ogummaan waaqayyo biraa bichaa namaa laatama. Nama fedha qabu bar'ayyuu waaqayyo laachuu barbaadeedha. Ol kaasa harka kee barbaade ogummaa waaqarraa ayyaana waaqarraa sirratti dhangala'u ganama kana. Dhangala'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Namni keessan gara koo laameela dhugumaan isinitti dubbadhaman. Baay'een keessanii sintu of deegse sintu of hiyyoomse attamitti naan jedhaa nama qabachuu dadhabdan nama wajjin ooltanii buluu dadhabdan gaggalagaloodha amalli keessan. Fakkeenya tokko isinii salphaatti dhiisaa nama yoo baay'atee guyyaatti yeroo tokko yeroo nama argite tokko tokko nama wajjin yeroo hundumaa ooluus dandeessu inni akkaataa hojii namichaati. Garuu inni guddaan nama tokko tokko nagartoom jireenya isaa keessa ogummaa waan hin jirreef ayyaana ittiin bitee jiraatu waan hin qabaanneef waggaa tokko waggaa lama nama wajjin hin jiraatu maal ta'a gaggalagalaa ta'a. Yoseefin ilaala uumama 39 lakkoofsa tokko kaasaa 7 dhaqa dubbisa ayyaana waaqayyoo waan qabuudhaaf wanta inni hojjetu hundumtuu maal ta'afi turedha wal qixxaataafi ture jedha. Mootichi Phoxifaaraan jedhame xiire wanta mana isaa keessaa qabu hundumaa itti kenne haadha manaa isaa bichaatti hin laanne malee waan qabu hundumaa maal godhe jedha itti laateera. Erga Yoseef dhufee mana isaa galee immoo jedha wanti hundumtuu dabalaa deeme jedha hankeeyyuu dabalaa deemu irraa qabee galuchaa. Isa barka mirgaa namni gaafa si argu si galateeffatu si galateeffatu jedhamee jedha ayyaat. Akka maaliif namni erga inni gara koo dhufee manni koon jeeqameen golame maasiin jedha namni ergansa argee ergansa wajji wal baree maa inni nagaan kooyyuu guutuu ta'e erga silkii dawwalee fi ka'e aaraan galfadhe siin jechuu qaba ati nama nagaa rabsuudha. As ka barka mirgaa har'aa qabee nagaan kun siyaadhaalo ol kaasa harka mirgaa ani jedha ayyaat. Bakka buutu Kiristoos dha nagaan labsaedha nagaan laadhaedha milkoomina raasaedha. Nalaali gara koo dhuguman siin jedha hojiitu hojjettu namni gaafa si biraa fayyadamu fakkeenya midhaan nagadde yoo ta'e midhaan namichaa waa qaba siin jechuu qaba dhugaadhaan waa qaba garuu
ammayyuu miti kiiloo eegdee safarte waa qaba siin jechuu qaba waa si wajjin jira ara warra barbaadan ameen naan jedha afuurri kun akkumatti lafa humna nama tokko wajjin gara hojii hojjetana naman waa qabdu waa qaba siinaa jedhaani afuura akkasii gara keetti waa meera irraa qabee golucha guddina afuuraa kan fidu maal ta'uudha ayyaana waaqayyootiin guutamuudha Luqaas 2:40 maal jedha Iyesuus Kiristoos hubannaadhaan jedha ogummaadhaan jedha dandeettiidhaan jedha guddachaa deema jedha maaliin hubannaadhaan ogummaadhaan dandeettiidhaan maal ta'aa deeme guddachaa deeme hoppaaraadiyaabaas dabalaa guddachaa deeme malee achuma miti caaffanni maayidha Saamu'eel isa duraa 3:26 maayidha Saamu'eel jedha namarraas waaqayyoorraas ayyaana argachaa maal ta'aa deeme jedha guddachaa deeme innaachaa deemu waaqayyo si biraa hambisu jireenya sii gadee afuura sii gadee በኢየሱስ ስም ስራ ደየራ አሜን ወጋ ከነሞ ወጋ ለማን ከነ ያረቱ ዋቀ ሲኒን ጀድ ሜው ዲግሰን ገረኮ ለማይደ ወጋ ለማን ከነ ዋቀ ሰበኮቱና ኦደ ማሊያን ሰበኮን ኦን ሲኒን ጀድ ዋቀ ወጋ ለማን ከነ ባዳሶቶ እንደንደው ከኖቶ እንደንደው ጋፈሰን እርጋሰን የሚማን ጉዳና ረዳጅዱ በደን ሰበኮቱ መዲዴ ኤበን አርካፍራቹ ወላለ ናንጀደ ዋቀ ወጋ ለማን ከነ ወጋ ከነ ሰበኮቱ ዲዲ ማለ ani abbaan tole saba kanaaf hidhe waaqayyo akka guddinni afuura kee dabaluu qaba kana booddee guddinni afuura kee kan dabalu ayyaana waaqayyoon guutamuu qabda namni dhugee machaayeeyuun kufaata afuura waaqayyoon kufuun qabdu maal sosochoosa qaba afuurri waaqayyo amma yoo miti muka silkii taatee hafta waldaa keessatti biyyesuus afuura kee sirraa dhayeera bakka socho'uu qabda si keessaa waa haasa'uu qaba si keessaa waa dubbachuu qaba hin barbaade yoo ta'e sirra bu'amu mayyuu ameen jedha ayyaas Abena masih bukan ayyan waaqayyo siada lodane siara sodane siasa cho sodane esa gale gabatin amen gada ayat feda kenjira tu gabe ka feda sagira tamale esa gale gaban amen gada ayat raji tatamitim gaf ayyan waaqayyo sun rabu raji kenna dabalatati ayyan changu tamungaru nama gofta fudhatu ndima fudhachuu qaba sittaasu ammoo si gajjabeessa ammoo karaa sii kenna ammoo amma wanti hundumtuu baay'een keessa maal beektu jimaan jimmiyya singalaa kan ta'e ayyaanni waaqayyo sin guutaan jiru umurii jaarsaa ta'e ijoollee 10 qabaa 50 qabaadhu ijoollee dhugaan sin jedha ijoollee kee gadi si godhe afurri waaqayyo si raasuu qaba sochoosuu qaba maal beekta akkumatti mucaalli keedhaaf ijoollee keedhaaf abbaa taate waaqayyo immoo abbaa keeti sagaduu qabda qoma'uu qabda ergamuu fiiguu fi qabda har ayyaanni kun sirraa bu'amee gida askama mirka mirgaan nama 16 afuura jibbamuun dhaanaan gida waaqayyooti afuura jibbisaan dhaane waaqayyoos namni si argu akka sirraa baqatuudhaaf askama mirka mirgaa afuura si hadhee sirraa qabe sirraa waraaneera hin barbaadda ol kaas harka mirgaa ani har'aa kaasee gida eenyu durattuu jedha nan jaallatama jedhaayyaa Tadaanan jaallatama ilaalla asqabe ga eebbadumaan si eebbisa barbaadan illee si yaadaman irraa qaban dhiigalicha widdii ta'e maqaa Yesuuseen har'a waaree booda gooftaa wanatti meera harka nama hundumaa ashaboo rirriiteen kadhadhaaf hin milkooftaa hin milkoofta malee afurma naan jedha barruu namaa ashabootti rirriitii kadhadhu naan jedha waaqayyo waan ati qabdu mi'aa kana booddee nagaa nama gaafatta mi'aa kana booddee lafa qabda si mi'aa irraa qabee Ariatan taatu maqaa Yesuuseen ariatamaa sin taatu dhiiga walichaan siyaasa dhiyyaatti guddachaan adeema gedaaraa girbada guddachaan adeema jedhaayya dabalaan adeema jedhaayya afuura si quunname sirraa qabe sirraa dheeraan qummuunuu sirraa dheeraan afuuran guddanne afuura qummuuntu beekti chuma achuma hojjetaati gufuu balbalaa jireenya foon keerraa afuura keerraa fagaatu afuurri kun sadaffa dubbii waaqayyoon guutamuudha guddina afuuraa kan fidu dubbii waaqayyoo dubbisa jireenya kee dubbisa waan hundumaa qabu guutamaaf keessaa qabaadha maayidha wangeelaa Yohaannis 15 tokko natti qabamaa jiraadha ani mukicha wayni isa dhugaadha sagalee waaqayyoo natti kan adda ba'ee jiraatu jiraachuun danda'udha Damene tu natti guutan godhanne garuu maal hin taagedha hin muraman qeexxaama abiddatti naman gubataadha gubachuu bichaayyuu miti erga gubate maal ta'a daaraa ta'e qilleensa fate sokkaadha
maal waan hin taaneef tiqamee waan hin jiraanneef dubbii waaqayyoof keessaa gaafa qabaattan guddinaaf sinii ta'a. Ameen jedha sagalee gabaan. Phexros 2:2 maayidha dubbisa saduraa Phexros saduraa 2:2 maayidha. Dubbii waaqayyoo sattummaan keessan jirre akka mucoolii reef aanan arra'anitti maal godhaa jedha arra'aayidha. Dubbii waaqayyoo saqam sattummaan keessan jirre akka mucoolii reefi aanan arra'anitti maal godhaa arra'a. Sattummaan keessan jirre dubbii waaqayyoo dubbii sattummaatiin guute miti. Dubbii waaqayyoo dubbii jiraataadha bishaan jireenyaatiin maal godhaa arra'a. Namoota tokko tokko maal jedhu caaffanni qulqullaa'an kuni hin ajjeesa haa bikkaataman no isa du'eetu du'eera malee isa jiraataaf jireenya labsaa wangeelli kun. Ameen jedha ayyaat. Gaafa ofii kee wajjeeftu wangeelli si aggeessa malee wangeelli jireenyadha yeroo si guutu. Mee Yihuudaan siinii qasa fakkeenya isaa bartoota walakkaatti gaafa ba'e Yesuus narraa ba'i jedhe miti. Yesuus immoo yaada warra 12 keessaa akka irratti raawwatamu waame miti. Ofuma isaatii filatee yaada gooftaa gurguruu qabaate. Kanarraa kan ka'e maal ta'e hin du'e tuu deebi'ee guyyaa eegalatee maal ta'uu danda'a ture fayyuu danda'a ture. Mee Phexros inni malaalama Phexros maal jedha gantuu ture gooftaa. Indaam carraa guddaa kan argate eenyu ture Yihuudaa ture. Ganaa dabarfamee kennamaa dabarsee kan kenne somitire ganaa maal ta'a ganaa reebamaa ganaa fannifamaa ganaa mootii Roomaa dura dhaabataa ganaa Pilaaxoos dura dhaabataa ganaa waa baay'ee ture. Carraa guddaa qabatanii garuu kenne deebi'e maal godhe ofirraase. Maal keessaa dhabe hafuura jireenya katu keessaa godaaneera si keessaan godaaneen aska barka mirgaa si keessaan godaaneen be Yesuus nama si bukkeetiin guddachaa deemuu qabdarraa qabdeedhaa dhibbisaa dabalaa deemuu qabdaadhaan. Phexros garuu gaafa gooftaa gane sadii ganee booddee maa jedhe as galagalee gooftaa gaafa arge yaada isaa geeddaratee waan kanaan dura jedhame sana yaadatee maal godhe nagan ta'eera waan ta'eef gooftaan yaada isaa geeddaratee jireenyatti deebi'e. Guutamuu sinirra jiraata. Hafuurri keessan yeroo hafuurri namaa guutamu namni jireenya isaa maal ta'aa deema dabalaa deema. Na dhagayi lafa kee jalqabaa sun siniif haa galu. Ijoolleen mana keessan hin guddanne gaaffii baay'ifti gaaffii sirrii immoo sin gaafattu. Mucaa waggaa 10 waggaa 12 immoo amantanii horii guddaan laattan. Na dhugaadhu maaloo isa ga'eef garuu waan guddaa laattuuf waan baay'ee laattuuf makiinaa amantanii bitanii laattuuf qabadhuu deemittiin jettu. Shee of hin geenne garuu qobaan gaggeessitani maal waaqayyo badhaadhummaa lafarraa kan nutti waakkateetudha. Nuti danda'een baanne jechuudha dandeettii ittiin baanne bira hin geenne jechuudha. Baachuu barbaaddaa hafuurri guddinaa si argatu. Qabaachuu barbaaddaa hafuurri guddinaa si argatu. Iska barka mirgaa beeyyesuus sin eebbisa. Nama baay'eedhaaf waaqayyo waa baay'ee laateedha. Siif kaampaanii jabaa haalaatu waaqayyo. Warshaa jabaa siif haalaatu waaqayyo. Siif haalaatu dhiiga qaraanii irraan. Mee guddadhee waan guddaa fudhadha gadaayyaa. Harka ol kaasaa dabaleen dabalaan adeema gadaayyaa. Gaafati dabaltu hafuura kee kadhannaa kee guddina hafuura kee waaqayyo waan si dabaluu qaba. Mee sagalee gaban al takka ameen. Yaa guutamsa hafuura. Ibroota 5 maal jedha shee kana beekaa dubbadhee nabash. Ibroota 5:11 Ibroota 5:11 maal jedha kutaan sun kutaa baay'ee jabaa tokko namni si dubbisu dhaqee isin yoona kanaadha barsiisota ta'uudhaaf kan maltan turtanidha. Amma garuudha dubbisa garagar qabaayyuu nama hiikee isin barsiisu barbaachiseedha. Babarreessaa Ibrootatu jedha 5:11 eenyu argate Ibroota 5:11 mee baafadhaa amantoonnis dubbisaa na wajjiniin. Yaa waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Waan dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha. Isin yeroo kana barsiisota ta'uudhaaf kan maltan turtan dubbii waaqayyo suma garagal qabaayyuu amma immoo bakka nama hiikee isin barsiisuun barbaachise isin garuu warra kaaniif kadhachuu qabdu turtan warra kaan gargaaruu qabdu turtan ammumayyuu sunumaaf nama hiiku isin barbaachise. Mee dhugaama isaa hundi keessan gara kola baay'een isin gallada dhugaa sagalee waaqayyo hundi keessan gara kola yoona kana nama kan amansiiftan namaaf kan kadhattan amma miseensa waldaa kana gooftaan laphee kottu waan fide qaba siniin kadhadhaa gochuu qabduu kana gatiin keessa mana kana keessatti
bara kana keessa tokko lamaaf kudha jaan umiin amanaan mana kana miseensa taate maqaan kee iddoo kana jiru amanaa tokko amansiisuu qabda waggaa kana keessa yaa akka taatu taate nama tokko fiddee gabii gochuu qabda kaasanaa waaqayyootti mee warra keessa nameen jedha yaa maaliif erga amannee ji'a shawwaggaa idam soddoma murii guutuudha garuu omtuun jiru no sirraa eenyummaa Yesuus dhugaa'ee amma kurnaffaa keessa bichaan barbaannu kana booddee kurnaffaa amma sinii dhiisuu ga'e raqaa taqwaa abba barbaade kaffala kana booddee la hojiin duuba kana hojjedhu laala waaqayyo badhaadhummaa lafarraa waaqarra mana keetti dhangalaasa haleluuyaa darka lamaan sarraasaa waa kan hin baanne amaneera jedhaa guddinni kun dabala jedhaa kadhadheen deebii argadha jedhaa dubbadheen ta'a jedhaa warra amantan siniifaatoo maqaa Yesuusiin siniifaatoo maqaa Yesuusiin sarfaffaadhuma barreessaa maaltu guddina hafuuraa fida daandii guddinaa beekanii bu'uureffachuudha daandii guddinaa beekanii irra bu'anii adeemuudha daandii guddinni hin taane maaliif fidu waan ta'eedhaaf guddina fidu waan ta'eedhaaf daandii guddinaa qabattan garuu guddina keessaniif ta'a karaa guddinaa qabattan garuu guddinaaf ta'a daandii guddinaa miti taanaan garuu maal ta'uu hin danda'u guddina fiduu hin danda'u ijoollee tokko tokko gartaniittu tuunga'een ijoollee ruurree jedhu dur umurii ishee malee garaan ishee fagoogaa deemuu hin dandeessu inni ittanaa deemti waan hin barbaachifne nyaatte jechuudha guddinni ishee guddina sirrii miti waan ta'eedhaaf maal ta'uu hin dandeessu guddachuu hin dandeessu dhagaa sadhuma dubbadhee naaba jireenya namaa keessatti warreen kun arfan bu'uuradha maaltu ogummaan ayyaan dubbii waaqayyoon guutamuun daandii guddinaa beekuun kadhadha harka keessa irraa isaati yeroo kadhattan naguuti ogummaatiin jedha namni yoo sidi laftuu si dhagaa haalumtuu yoo sidide garuu waan siin jedha hafuurri kee dabalaa deemaa jira taanaati haala kana gararraadha mee sagalee gamal takka ameen jedha hafuurri kee guddaa taanaan waan kam xinneessite ilaalta warri hafuurri isaanii ijoolleen garuu maal godhe beekta sitti wacu sitti coogu dandeessaa danda'aman geessaa siin jedhu siifanaa isaa dhugaa waaqayyoo mul'ata wayii garaa kee keessa gangalachaa jira yoo gadi baaftee haasofte qaanii wayii fakkaata akkasiin jedhe waaqayyo anasa guddaa si wajjiniin jira wanti guddaan kun galma gaadha waaqayyo oh haleluuyaa harka keessa mirgaa raasaa waaqa guddaan na wajjin jira jedha iddoo guddaan gaa jedha raasaa waaqa guddaan na wajjin jira jedha iddoo guddaan gaa jedha warra amantaas qaba keessa mirgaa biyyesuusin afuurri kun gara kee dhufu guyyaarra gara kee dhufu maqaa Yesuusiin gara kee dhufu maqaa Yesuusiin gara kee dhufu maqaa Yesuusiin